Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummata irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran sarbama mirga namummaa hamaaf saaxilamanii jiru. Uggura geejjibaa fi lagannaa gabaa Oromiyaa keessatti labsamee wal qabatee warshaan sukkaara Fincaa hojii dhaabuu himee jira. Lammiilee Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiran irratti balaan lubbuu aggaamamuu himame. Meeraawitti namoonni 50 ajjeefamuun himame. Oduu kenna biyya alaatiin USA'n ajjeefamuu loltoonni isii 3 haloo baachuudhaaf Iraaqii fi Siiriyaatti iddoo 86 dhooftee jirti. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadi amma oduu bal'inaan. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran sarbama mirga namummaa hamaaf saaxilamanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa baay'inaan dhalattoota Oromoo ta'an manneen hidhaa Jiddaa fi Shumeessi keessatti dubartootaa fi daa'imman beelaa fi dhukkubaan dararamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Hidhaa akkanaa hin agarre jechuudha. Halkan beelarraa osoo rafu. Lammiileen Itoophiyaa baay'inaan dhalattoota Oromoo ta'an saba siyaasa dinagdee fi dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa bulchaniitiin biyya irraa ba'an manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru. Duula hidhaa mootummaan Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa irratti waggoottan 5 darban raawwateen manneen hidhaa daangaa Yaman Naajirii hanga daangaa Joordaan Aljawaa fi Jiddaa hanga Dammaamitti, Jiizaanii hanga Haayiriitti, Shumeesii hanga Riyaaditti, Alkaarijiyaa hanga Xaayifiitti manneen hidhaa lammiilee Itoophiyaatiin guutamanidha. Lammiileen Itoophiyaa kanneen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran dararamaa jiraachuu wayita garaagaraatti ni kaasu. Ijoolleen kun irra caalaan isaanii erga qabamanii hidhamanii kanneen murtoota akka maleetti gara waggaa 2 fi sanaa olii dararamaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa argaa turan ta'uu maddeen odeeffannoo maddeen kennaa addeessanii jiru. Akka suur-sagaleen ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran marsaalee hawaasaa gubbaatti qoodamaa turu agarsiisutti manneen hidhaa Jiddaa fi Shumeessi keessatti dubartoonni fi daa'imman beelaa fi dhukkubaan dararamaa jiraachuu akkasumas immoo dargaggoonni reebichaa fi dhibdeedhaaf saaxilamanii jiraachuu ragaan ba'amaa jira. Bifuma ol fakkaatuun rakkooleen kunniin biyya Omaan keessattis lammiilee Itoophiyaa irra gahaa jiraachuu maddeen keenya nuuf himanii jiru. Mootummaa fi uummannis rakkoo jiru kana akka nuuf hubatu barbaannaas jedhanii jiru. Lammiilee manneen Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran kanneen gara biyyaatti galchuudhaaf rakkoo baajataa gama mootummaa iyyoo jiraate hawaasni bal'aa waliin taane birmannee fi baasii lammiilee kanaa galchuudhaaf barbaachisu raawwannee akka galchinu jechuudhaan namni yaada isaa Oromiyaa Freedom Mediaaf kenne himanii jiru. Boru yoo rakkoon tokko uumame sababaan bakka tokkotti dhumuu piroofaayilii gurraachifchuu fi riippiit jechuu mannaa har'a yoo sagalee taane fooyya jechuun namni yaadanuuf qoode kun dubbatanii jiru. Ijoollee maatii isaanii gargaaruudhaaf of jijjiiruudhaaf biyyaa baate mana hidhaatti dhumaa jirtu kana qaamni dhimmi ilaaluuf furmaata gochuu akka qabuu fi ammayyuu immoo rakkoo lammiilee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiranii kana mata duree miidiyaalee godhannee sagalee haa taanuufi jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru. Uggura geejjibaa fi lagannaa gabaa Oromiyaa keessatti labsamee wal qabatee warshaan sukkaara Fincaa hojii dhaabuu himee jira. Naannoo Oromiyaatti waamicha lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa marsaa lammataaf dilbata darbee amajjii 28 galgala irraa eegalee labsameen walqabatee warshaan sukkaaraa fi Fincaa hojii dhaabuu hojjettoonni warshichaa himanii jiru. Dabalataa gabaasa kana Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Naannoo Oromiyaatti waamicha lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa marsaa lammataaf dilbata darbe amajjii 28 galgala irraa eegalee labsameen walqabatee warshaan sukkaaraa Fincaa'aa hojii dhaabuu hojjetaan warshichaa himaniiru. Hojjetaan warshichaa Addis Istaandaard dubbise tokko akka jedhutti warshichi hojii idilee isaa kan dhaabe guyyaa kaleessarraa yoo ta'u yaaddoo nageenya labsii uggura geejjibaa kanaan walqabatee uumameen konkolaattonni warshichaa gara ooyiruu shankooraa deemanii oomisha walitti qabuu dadhabuu isaanii
isaanii hojii dhaabuu kanaaf sababa ta'uu himeera. Oduma walqabatuun labsii lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa guyyaa 5ffarra gahe kanaan walqabate magaalaa Naqamteetti barnoonni sadarkaa oolmaa daa'immanii hanga yuunivarsiitii Wallaggaatti hojii baruu fi barsiisuu dhaabuu isaanii barataa yuunivarsiitii Wallaggaa tokkorraa odeeffachuu Addis Istaandaard addeesseera. Manneen barnootaa cufamaniin alatti manneen daldalaa magaalittii keessa argamanis cufamuu barataan kun dabalee himeera. Suuqiin hundi cufaadha, gabaanis hin jiru, baankiiwwanii fi waajjiraaleen mootummaa banaadha, garuu maamiloonni fayyadaman hin jiran jedhe. Itti dabaluun kaleessa galgala sa'aatii 1 kaasee magaalaa Naqamtee keessa dhukaasni deemaa akka tures himeera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalota Daduu, Kombolchaa fi Sulula Fincaa'aatti sochiin geejjibaa fi gabaa dhaabbachuu jiraataan magaalaa Kombolchaa maqaan isaa akka eeramu hin feene tokko yaada isaanii OFM'if qoodaniiru. Kana malees wiixata irraa eegalee sochiin geejjibaa magaalaa Amboo qaxxaamuree gara godinaalee Wallaggaa geessu dhaabbachuu Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa maddeen jiraattota magaalaa Amboo wabeeffachuun isiniif gabaasuun kennan yaadatama. Konkolaachisaan geejjiba fe'umsaa Finfinnee fi lixa Oromiyaa jidduu deddeebi'uun hojjetu tokkos yaada jiraattonni kunneen kennan cimsuun sababa uggura geejjibaa waamameen geejjibni gara lixa Oromiyaa taasifamu dhaabbachuu himeera. Sochiin geejjibaa waan dhaabbateef anis konkolaataa koo dhaabeera jedhe konkolaachisaan kun. Sochiin uggura geejjibaa fi lagannaa gabaa kun eenyuu fi sababa maaliin akka labsame wanti ifatti himamee jiraachuu baatus waraanni bilisummaa Oromoo harka duubaa qabaachuu gabaasaaleen ni eeru. Haa ta'u malee gareen hidhattootaa kun dhimmicha irratti ifatti waamichi godhe hin jiru. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa dhimma waamicha lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa labsame ilaalchisee ibsa wiixata galgala baaseen naannichatti tajaajila geejjibaa fi daldalaa danquun uummata gidirsuuf aggaammiin taasifamuu ibsee ture. Haa ta'u malee tarkaanfii caasaan mootummaa fi nageenyaa fudhachuu eegaleen yeroo ammaa bakka tokko tokkotti hawaasni sochii fi hojii isaa eegaleera jedhe. Lammiilee Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiran irratti balaan lubbuu aggaamamuu himame. Jalqaba baatii darbe keessaa mootummaan Itoophiyaa Somaalilaandii walii galtee wal hubannaa ulaa galaanaa mallatteessu hordofee lammiilee Somaalilaandii keessa jiran irratti doorsisni hamaa fi miidhaan lubbuu gahaa jiraachuun dhagahamee jira. Dabalata gabaasa kana Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Jalqaba baatii darbee keessa mootummaan Itoophiyaa Somaalilaandii walii galtee wal hubannaa ulaa galaanaa mallatteessuu hordofee lammiilee Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiraatan irratti doorsaa fi miidhaan gahaa jiraachuu himanii. Battaluma walii galtichaa hordofee Somaalilaandiitiin akka qaama bulchiinsa ofeettee kan ilaalu mootummaan Somaaliyaa irraa mormiin kan dhagahame yoo ta'u, lammiilee biyyattii irraas miirri wal fakkaataan mul'ateera. Lammii Itoophiyaa nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka eeramu hin feene tokko yaada Addis Istaandaarditti kenneen waliigalteen kun erga dhagahamee booda lammiilee Itoophiyaa keessattuu dhalattoota Oromoo irratti balaan aggaamamu hime. Ergaa akeekkachiisaa barreeffamaan darbaa jiruun dhalattoonni Oromoo Somaaliyaa keessa jiraatan qe'ee isaanii gadhiisanii akka bahan doorsifamaa jirra jechuun Addis Istaandaarditti himeera namni kun. Yeroo murtaa'e keessatti yoo gadhiiftee baate lubbuun kee, qabeenyi kee fi maatiin kee ni fayyu. Garuu mataa jabeessitee yoo osoo hin deemin haftee dargaggoota mufataa jiran kana ni argita waan ta'eef adabbiin lubbuu kan si mudatu ta'uu waadaa siif seenna jedha ergaan barreeffama maxxanfamaa jiru. Kana malees naannoo Jubaalaand jedhamu keessa dhalattuu Oromoo tokko irratti ajjeechaa raawwatamuu fi kanneen biroo irratti miidhaan dhaqqabuu kan himu namni Addis Istaandaard dubbise kun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii dhimma baqattootaa eeggannoo barbaachisaa akka nuuf taasisu xalayaa barreessinus hanga yoonaatti tikni taasifame waan hin jirreef sodaa guddaa keessa jirra jedheera. Baqattoota seeraan galmaa'uun biyyattii keessatti argamaniif eegumsii fi tajaajila hawaasummaa kan akka fayyaa, barnootaa fi kanneen biroo garaagaraa akka kennamaa hin jirre ibsuun yeroo ammaa kanatti garuu tikni adda ta'e akka kennamu UNHCR gaafataniiru. Dhalataan Oromoo biraa kutaa biyyattii Jubaalaand jedhamu keessa jiraatu dabalee akka mirkaneessetti waliigalticha hordofee dhiibbaa baqattoota Oromoo irra gahaa jiru hammaachuu hime. Doorsisaa fi akeekkachiisni deemaa jiru sodaachisaadha. Baqattoonni butamanis akka jiran dhagahaa jirra kan jedhe jiraatan naannoo Jubaalaand ta'e kun UNHCR dabalatee dhaabbileen mirga baqattootaaf falman dhimma kana xiyyeeffannoo akka kennan gaafateera. Balaan kun garuu baqattoota Somaaliyaa jiran irratti qofa kan aggaamame miti. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand erga ifoomee guyyoota muraasaan booda lammiilee Itoophiyaa Somaalilaand jiraatan irrattis hidhaan gahaa jiraachuu BBC bakka bu'aa baqattootaa dubbisuun gabaasee ture. Bakka bu'aa baqattoota gaanfa Afrikaa bahaa fi jiddugala Afrikaa kan ta'e Saalishoo Habiib yaada BBCf kenneen gaafa oduun waliigaltee kun dhagahame uummanni haalaan bahee simannaa godhaa ture jedha. Ta'us guyyaa 3 booda uummanni jalqaba waliigalticha faarsaa ture mormuu jalqabe. Hiriira kana booda bakka Oromoon hedduu
qubatu xiyyeeffatanii namoota keenya miidhaa qaama qabeenya isaanii saamuu ibiddaan mana isaanii gubuudhaaf yaalii godhan kan jedhu ibsan mormii kanaan manneen Oromoo diigamuu fi qabeenya saamamus himeera. Addis Standard dhimma baqattoota Itoophiyaa fi Somaaliyaa fi Somaalilaand keessa jiran ilaalchisee dhaabbata UNHCR'tti waajjira damee baha Afrikaa kan qunname yoo ta'u dhaabbatichi deebii barreeffamaan kenneen haleellaa baqattoota Itoophiyaa irratti raawwatame jedhame ilaalchisee bakka bu'oota hawaasa baqattoota irraas odeeffannoo kan isa dhaqqabe ta'us iddoowwan haleellaan raawwatamu himame dhaqqabuu waan hin dandeenyeef mirkaneessuu akka hin dandeenye ibseera. Haa ta'u malee dhaabbatichi yaaddoo qabu ejensii buqqa'iinsaa fi baqattoota biyyaalessaatti kaasuun naannolee baqattoonni balaadhaaf saaxilaman keessatti hojjettoonni nageenya dabalataa akka bobba'an haala mijeessuu eereera. Kana malees qaamolee mootummaa waliin ta'uun nageenya baqattoota mirkaneessuuf hojjetaa jiraachuu ibseera. Meeraawwitti namoonni 50 ajjeefamuun himame. Naannoo Amaaraa godina Goojjam Kaabaa magaalaa Meeraawwitti akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 20 bara 2016 haleellaan gaggeeffame namoonni 50 ol ajjeefamuu maatiin jiraattota wabeeffachuudhaan BBC'n gabaasee jira. Dabalataa gabaasa kana Xubaabunee akkittaa nuti isiniif dhiyeessiti. Naannoo Amaaraa godina Goojjam Kaabaa magaalaa Meeraawwitti akka lakkoofsa Itoophiyaa wiixata 2016 haleellaa gaggeeffameen namoonni 50 ol ajjeefamuu maatii jiraattonnii fi namoonni ijaan argan BBC'tti himan. Magaalaa guddoo naannichaa Bahaar Daar irraa kiiloomeetira 35 fagaattee kan argamtu magaalaa Meeraawwitti lola raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo jidduu ture hordofee haleellaa jiraattota irratti raawwatame jedhameen namoonni baay'een du'uu himan jiraattonni BBC'n dubbise. Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa waajjirri damee Bahaar Daar magaalaa Meeraawwitti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamuu maddeen garagararraa akkuma isa qaqqabeen hordoffii fi qorannoo taasisaa jiraachuus ibseera. Taatee kana hordofee guyyoota darban maddeen hospitaala dabalatee BBC'n namoota 5 kan dubbise yoo ta'u ajjeechaan kun kan raawwatame namoota nagaa mana isaanii keessa jiranii fi daandii irratti argaman irratti ta'uu ibsaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii wiixata 20 bara 2016 haleellaan kun osoo hin raawwatamin xiqqoo dursee ganama sa'aatii 12 irraa kaasee raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduu waraanni cimaan akka ture kan himan jiraattonni isa hordofee ammoo namoonni 50 hanga 100 ta'an ajjeefamaniiru jedhu. Haleellaan kun kan raawwatame naannoo sa'aatii 5 erga hidhattoonni faannoo magaalattii gadi dhiisanii bahuu hordofee raayyaan ittisa biyyaa manarra deemanii akkasumas namoota karaarratti argatan ajjeesuu kan dubbatan namoonni ijaan argan haleellaan kun hanga halkan sa'aatii tokkotti ture jedhan. Ogeessi fayyaa tokko namoonni 13 aspaaltii qarqaratti ajjeefamuu isaanii akka beeku BBC'f mirkaneessuun walumaa galatti magaalattii keessatti guyyaa sana namoonni 85 ajjeefamuu isaanii dubbata. Namni biraan akka maqaan isaa hin eeramne barbaadus obboleessi isaa quxisuun manaa fudhatame akka ajjeefame dubbata. Obboleessa isaatiin alattis guyyaa sana daandii irratti reeffa namoota 50 ta'u arguu hima. Namni ijaan arge biraan awwaala namoota hedduu irratti argamuu himuun lakkoofsi namoota du'ee 100 oli jedha. Raayyaa ittisa biyyaa magaalattii keessa bakka lama buufatee jiru keessaa warra gamoo bulchiinsa magaalaa keessa turan irratti hidhattoonni faannoo haleellaa tasaa wiixata raawwataniif deebii kennuuf tarkaanfiin haloo bahuuf fudhatame ajjeefamuu namoota baay'eetiif sababa ta'eera jedhan jiraattonni. Faannoo bulchitaniittu akka nu haleelan kan godhe isiniidha faannoo nyaachiftu jechuun dhaadachaa turan kan jedhu jiraataan manni isaa sakatta'ame tokko du'urra bubbuluu wayya jennee callisne jechuun haleellaan ture haloo bahuuf akka ture ibsa. Waraana raayyaa ittisaa fi hidhattoota faannoo gidduutti tureen bataskaanonni 2 naannawa sana jiran meeshaan miidhaan irra gaheera kan jedhame yoo ta'u qabeenya dhuunfaa fi baajaajiiwwan 15 ta'an akka gubatan taasifamuu jiraattonni dabalanii himaniiru. Haleellaan kun erga raawwatamee guyyoota 5 kan guute yoo ta'u magaalattiin ammallee calliftee jirti kan jedhan jiraattonni baankiiwwanii fi manneen daldalaa cufaa waan ta'aniif sochiin hin jiru jechuun BBC'tu gabaase. Oduu kenna biyya alaatiin USA'n ajjeefamuu loltoonni isii 3 haloo baachuudhaaf Iraaqii fi Siiriyaatti iddoo 86 dhooftee jirti. Humna waraanaa USA haloo loltoota 3 baafachuudhaaf waraana Joordaan keessa jiru irratti ajjeefama haloo bahuudhaaf Iraaqii fi Siiriyaa keessatti iddoowwan 85 rukutuu isii beeksiftee jirti. Dabalata gabaasa kanaa Gadaa Walaabuu akkittaa nutti isiniif dhiyeessa. Overseas, and Washington has retaliated over the deaths of 3 American soldiers who were killed in a drone attack on a US military base in Jordan. Reports indicate the airstrikes have hit multiple targets in Iraq and Syria. According to the Iraqi Prime Minister, the US airstrikes have killed 16 people, including civilians.
Humni waraanaa USA haaloo loltoota isaa sadi buufata waraanaa Joordaan keessa jirutti ajjeefaman haaloo ba'uuf jecha Iraaqii fi Siiriyaa keessatti iddoo 85 rukutuu beeksiseera. Gabaasni waraana USA himutti haleellaan qindaa'aan kun kan raawwatame eegdota warraaqsa Islaamawaa Iraanii fi michoota isaa irrattidha. Pireezidaantii USA Joe Biden haleellaan raawwataa jiran kun bakkaa fi yeroo filatanitti akka itti fufu mirkaneessaniiru. USA'n odeeffannoo basaasaa cimaa osoo qabdu hanga loltoonni isii ajjeefamanitti eeguu fi sanuu barfattee haaloo bahuun waan hin eegamne ta'eera. Tarkaanfii haaloo bahuuf humni waraanaa USA halkan edaa fudhatee xiyyaarota waraanaa geenarra boombii dhukaasan hedduu fayyadamuun akka ta'e ibsame. Haleellaan kun iddoowwan xiyyeeffannoon adda baafaman 85 rukuteera. Ibsa giddu galeessaa USA baase akka jedhutti meeshaalee waraanaa iddoo adda baafaman qofa rukutan 125 hojiirra oolaniiru. Jeneraal USA Douglas Sims xayyaarri waraanaa B1 balallii kallattii USA irraa kaate haleellaa kana raawwachuu ibsaniiru. Iddooleen boombiin haleelaman humna hidhattoota Iraaniin deeggaraman dadhabsiisuuf barbaachisoo akka ta'anis dubbatanii haleellaan kun kan itti fufu ta'uu fi dhiisuu bulleetu ilaalla jedhaniiru. Mootummaan Iraaq haleellaa USA kanaan namoonni nagaa 16 ajjeefamanii kanneen biroo 26 ta'an miidhamu gabaaseera. Dubbimaan ministeera muummee Iraaq ibsa kennaniin haleellaa USA laficha isaanii keessatti raawwate birmadummaa isaanii kan sarbe ta'uu ibsaniiru. Dabaluunis haleellaan kun nageenya Iraaqii fi naannicha irratti balaa hamaa fidee dhufa jechuun akeekkachiisanii. Iraanis gama isiin haleellaan USA kun jiddugala haatti lola uumuuf deema jechuun cimsitee balaaleffatte. Qaamolee USA haleelte kana ni deeggarti kan jedhamtu Iraan gama isiin haleellaa kana booda ibsa baasteen birmadummaa fi tokkummaa daangaa biyyoota lamaanii kan sarbeedha jechuun cimsitee balaaleffatte. Qondaaltonni USA hidhattoota Iraaq keessa jiran Iraan dirooniidhaan deeggaraa jirti jechuun himatu. Dhaabbanni hidhattoota Islaamaa Iraan kun waraana Iraaniin akka deeggaramu amanama. USA dayyaa 30 keessatti Siiriyaa keessatti buufataalee 4 Iraaq keessatti ammoo buufataalee 3 haleeluu ibsiteetti. Buufataaleen haleelaman jiddugala ajajaa fi dhiisii meeshaalee akka ta'anis ibsameera. Iddoo diroonii itti kuusanillee kanneen haleelaman keessaa akka ta'e gabaafame. Ibsa White House baase keessatti Joe Biden baa jiddugaleessaattis ta'e kutaa addunyaa kamuu keessatti waraana hin feenu jedhaniiru. Ammoo warra Ameerikaa miidhuu barbaadaniif jedhanii dhaamsa dabarsaniin nama Ameerikaa ni miitu yoo ta'e deebii ni kennina jedhaniiru. Iraan haleellaa Joordaanitti loltoota USA irratti raawwatte keessaa harka hin qabu jetti. Roobii darbe ibsa kan kennan hoogganaan waraanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei roorribni kamuu deebii malee bira hin darbamu jedhaniiru. Yaada kana kan kennan haleellaa haaloo bahu USA eegaluu dura. Haleellaa kanaan USA'n dachii Iraanii fi wantoota kan Iraan ta'anitti hin buune. Ammoo USA'n torban tokko booda haleellaa kana raawwachuun Iraan waliin walitti bu'iinsa hanqisuuf akka ta'e ogeeyyiin ni tilmaamu. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.